nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jiru jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jechaa jechuudha. Egaa yeroo darbee akkuma beekamu waaqayyo isa holchee jira jechuudha. Obboleessa keenya Se'eedoo jechuudha. Waanuma jaartinsaa jetteen waanuma ishiin gursite qabatee gara jireenya Se'eedoo deemee ture jechuudha. Hajjiin garuu miliqseera rabbisaa inni amanate jechuudha. Waan ta'aa ture hundumayyuu argatanii haa ta'u malee caaltuu faanas immoo Se'eedoo faana dhufanii jiru jechuudha. Caaltuu fi Se'eedooni egaa kana gidduutti waan baay'ee haasa'anii jiru jechuudha. Ani guddaan si galateeffadha jetteettiin jechuudha. Caaltuuni egaa waan baay'ee haasawanii shirri isaan hojjechaa jiran wanti isaan taasisaa jiranillee waan adda akka ta'edha jechuudha. Kana irratti egaa sagalee hedduudhaan gara biyya akka inni galuudhaaf ture ni beekama. Sagalee caaltuun ergitee fi achitti deebi'ee Se'eedooni erga achitti deebi'ee booddees immoo Hajjiinillee mana hidhaa seenee jira. Viidiyoon immoo seeraan hin waraabamne kaamera himaaniini seeraan hin waraabamne malee waan baay'eetu uumame waan baay'eetu ta'e akkasumas illee Hajjiinillee miidhameera jedhee jira jechuudha. Baay'ee miidhama guddaatu jira. Akkasumatti mana hidhaa keessa haa taa'u jedhanii jechuudha. Argataniitu yoo ta'e gaa'ii mangaagaasaa keessa buuskiidhaan rurrukutee akka dhiiga tufsiisaa ture jechuudha. Hajjiin akka dhiiga tufaa ture argatanii jirtu jechuudha. Egaa kanadhaan kan inni miidhame jechuudha. Akkasumas immoo yeroo darbellee soba akka ta'e sobadhaan maraataa fakkaatee afaan haarawaa yookiin immoo afaan akka nama afaan chaaniyaa haasa'uu fakkaatee hidhaa keessaa akka inni ba'e jechuudha. Innaa haa ta'uyyuu malee jaartiin isaallee akka inni mana hidhaatti deebi'ee waan beektu hin qabdu. Ishiin mana hidhaa keessallee teessee ammallee shira addaa xaxaa akka jirtudha. Karaa tokkodhaan sitti haaree jira, karaa tokkoon immoo sitti gammadee jira jedheen jechuudha Caaltuudhaan Se'eedooni. Sababiin isaas iccitii kanaa hundumayyuu waan beeku hin qabun ture. Namni muluun anaan na habaaraa ture. Maalidha ati kan akkana gootu ati Sumayyaa irratti naan jedhanii osoo hin hubatiin dhala qabda, dhala biraa diqaalaa kan godhate qabanaan jedhanii keessaanis na dhadheessaa koomentiinis na dhadheessaa turanii. Kana baasuun kee guddaadha, waan guddaadha. Garuu immoo ati baay'ee garaa laafta, humnaa holiidha kanatti garaa laaftu. Garaa laafina kee arganiiti sitti taphachaa jiru, wanta garaa garaa si gochaa jiru, si gowwoomsaa jiru. Kanaa booddee garuu hin baasiin jedheen jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee si'idhaa fi badhaasatu mala na gammachiifte onnee koo keessaayi, na boqochiiste aara na galfachiifte. Osoo si faana galeera ta'ee mana qabu sana gurguree konkolaataa ati barbaaddu ati dheebottu sana sii bita ture jetteen jechuudha. Caaltuuni dhugaa dubbachuudhaaf lakkaa isaan icciitii isaanii hanga kanaatti kan isaan walitti himan jechuudha. Innaa Caaltuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee jaallatu akka obbolaa yookiin immoo akka obboleetti isaaniitti Hajjiinis ta'e Abdiinis kan ishii ilaalan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Caaltuun baay'ee garaa akka laaftudha jechuudha. Isa kanaanis immoo rakkoon hin jiru. Ani silan biyyoota garaagaraa as jedhuu fi ijoollee koo barbaachaaf jedhee haadha manaa koo barbaachaaf jedhee waliif gadi adeemudha malee nan bitadha birrii qaba. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee birri sababa garaagaraatiidhaan kan inni baasaa jiru kan inni wanni ta'aa jiru malee rakkoon hin jiru. Bitadheenani si agarsiisa anuu yeroo muraasa keessatti jedheen jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Caaltuudhaanis immoo ati gara biyyaa yoo galuu barbaaddetta ta'e aniyyuu wacii hundumayyuu sin danda'a jedheen jechuudha. Nan gala mucaa koo bichaan eegaa mucaa koo fudhannaan maaliifan hin galle nan ati hin galtu kaameeraa biratti akkas jetta malee ati hin galtu jennaan nan gala jette jechuudha. Isheenis akkasuma gaafa hidhaadhaa ba'an yoo akka carraa karaa hiriyoota isheetis dhiiga wayii sutusiisanii akka rakkina sirraan hin geenye mucaa wayii kana dura akkasittiidhaan taphtaba irratti hojjetanii fuula ishee fuulduratti yookiin immoo karra ishee fuulduratti dhiiga gadi naqanii irra hojjettee shanaan booddee laashooftee mucaan du'uu hin qabne lubbuu ishee darbee baay'ee maskiidatti kan ishiin sal'aa turte yuuti akka dubartiyyuu manatti miti ture.
garuu carraa ishee kanarraadhaan ga'anii rabbi jannatatti shaayadatu malee jedhee kaasaafi ture jechuudha. Yoo of argite caaltuuni yeroo kana of argite, yeroo kana of hin argine taanaan sa'aatii kana of hin argine taanaan dhugaa dubbachuudhaaf of arguu hin dandeessu jechuudha. Innaa isa kanadha. Egaa waaqayyo gaariidha. Mucaanis immoo harka kee ni galti jedhamteetti jechuudha. Akkasumas immoo miseensota garaagaraa qabdi. Mootii yookiin immoo hangafa guyyaa kana oolaa akkana guyyaa akkana daanqoo akkana kanii godhi jedhaniin mootii qabdi. Bakkee suura keenyaa sana qofa osoo hin taane maammoo isheetii fi suurri ishee bakka jiru ni qabdi. Yoo danda'amaa ta'e barbaannee ilaallee bira ni geenya jedhanii jiru jechuudha. Garuu egaa waaqayyo gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani immoo amma kan inni shakkaa jiru maal akka ta'e beektu afurri suni wanta garaagaraa hojjechaa jira, wanta garaagaraa mul'isaa jira. Amma ishii baasaadhaan shakkan jechuun mana hidhaa keessa jaartee achi kanadhaanii ni baasaa jechaan ture. Garuu immoo namni badiisa tokko hojjeteera ta'e mana hidhaa keessatti quraanaan dubbisee quraanaan baratee rabbi maal akka ta'e sodaatee hanga xumurutti mana hidhaa keessaa bahuu hin danda'u jedhe jechuudha. Ajjinis immoo bahuu hin qabu. Ji'a 2 ji'a 3tti bahuu hin qabu. Waggaa 3 yoo ta'e waggaa 5 yoo ta'e mee obsi danda'i hin baasiini haa baratu haa hubatu jedheen jechuudha. Isa ammaa akkoo badiisa leenji'ee bahe jechuun hin danda'ama. Hajjiin badiisa leenji'ee bahe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Badiisa immoo kan leenjisuus immoo haadha manaa bira deemee haadha manaa bira leenji'ee inni gadi dhiifameera waan ta'eef akka barbaade akka hojjetu ture jechuudha. Ammallee namni kamiyyuu amanamaa miti. Irra caala immoo achi keessaa bahuunsaa akka si'eedoonii of hubatu akka of barbaadu eenyumayyuu akka hin amanne akkasumas immoo namni illee du'aa akka godhuu fi dhaafi kuni kan deebi ta'u jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi waaqayyo gaariidha. Waaqayyoon birattis immoo namnis of eeguun gaariidha. Caaltuun yoo gowwaa ta'uu baattee gara laafummaa ishee sana of keessaa rukuttee bakka akka ajjiin kana booddee homaa akka isheen goonetti amanuu qabdi dhugaa dubbachuudhaa fi innaa itti yaadus taa'ee ajjiin kun waan irratti godhuun didu natti fakkaata. Maaliif caaltuun rabbumatti amantee qulqullummaa ishee jiraatti. Garuu waan irratti godhachuun didu sababa jaalalaatiin jechuudha. Egaa rabbi immoo irraa diigee dhugaadhumaan akka gara biyya isheetii galtu jechuudha. Erga mana qabaattee dhugaa namatti tola jechuudha. Waan ta'e guduunfatee namni gaafa qabaatu namatti tola. Dhala ishee kanallee guddifachuu akka dandeessutti yookiin immoo maatii isheetti kennite gara biyya biraa deemtee hojjechuu ni dandeessi jechuudha. Shamarroonni biyya Arabaa keessa hojjetan akkoo meeqaan isaanii miliyoonanii ta'anii jiru dhugaa dubbachuudha. Akkuma baay'een isaanii bu'anii baay'een isaanii miliyoonanii ta'anii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu waan barbaade gochuu waan barbaade ta'uu ni dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo ajjii fi liilliin jechuudha. Osoo isaan wal lolan yookiin immoo osoo isaan walitti ka'anuu magartuu dhoksaadhaan viidiyoo waraabdee chaanaalii abdii irratti gadhiiste tokko argee ture jechuudha. Inni kunis maayetti jalqaba irratti magartuuni wal loluu bakka mana keessa deemanii baay'ee walitti wacuu maal akka ta'e hin beeku. Ani immoo kanaadhaan kaameraa koo keeyyadheenanii maali waan isaan jedhan adda hin baafadhu jedheenani jettee kaameraa keeyyattee manatti ol seente jechuudha. Manatti ol seentee isaanii egaa wal lolaa turan jechuudha. Inni kunis maalitti wal loluu liilliin waraqaa yookiin immoo niikaa warra kootti ergi ittiin jechuudha. Warra kootti ergiitii baqqaayii anamma yoo bittanii obboleessa kooti jedha. Obboleessa kooti jedha. Achirratti jechuudhaan gaaffii kan hin qabu abdiidhaaf jechuudha. Obboleetti kooti jedhee sababni inni fideef maali tokko. Mucayyoon kun immoo amma yoomitti obboleetti kooti yookiin immoo obboleessa kooti jechaa amma yoomitti jiraachuu dandeessi. Ani mucitti sana nan deeggara jechuudha. Sababiin isaayyuu inni jaalalaan ishii fide amma yoomitti sobdi tokko. Dubartii immoo isa inaaffitu dubartii ani sin jaaladha si irraan gargar hin bahu jettee inaaffitu ibidda sana keessatti maaliif fide? Mana iddoo biraatii kireeffatee qaba yookiin immoo akka ishii faana jireenya eegalu yoo barbaadeera ta'e bakkee biraatti kireessee fi bakkee biraa teessisee
yookiin immoo isheen bakkuma dura isheen turte sana bakka hayyuu turte mitiire bakkichuma amma gaafa guyyaa gaa'elaa isaatiitti bakkuma sana turte achumatti jaalala isaanii waliin wanni ta'anii maaliif hin jiran tokko lammata immoo manicha sana maaliif dhiisee fi gadi hin baane mi'a hundumayyuu booda mucaan kun waan tokko akka hin taane kana dura qoricha laatteetteef magartuun jechuudha. Kana dura qoricha laatteettiif ammas hinaaffaa turre jira. Inaaffaadhaan kan ka'e kan isheen kaameraa keessa jechuudha. Mucayyoon kun immoo hin jedhanii obboleessa kooti hin jedhu osoo wanti barbaade yoo ta'eera ta'e. Ishii gadi narraa baasiti warra keenyatti ni kaa ergi. Naan ergadha suuta jedhi. Amma egaan waan inni odeessu hundumtiyyuu baheera waan ta'eef. Amma ati akkas jettee hiriyaa kootiyyuu hin jedhiin jaalallee kootiyyuu hin jedhiin abbaa manaa fi haadha manaa dhiisiti waan akkasii hin haasa'iin jedhee hanga jilbeeffatee mucayyoo kadhatu dura sitti ga'ee jechuudha abdiin jechuudha. Sin barbaadu sin jaaladhu sin fedhu gaa'ela mataa kooti uummadhee jiraachuun barbaada yeroon koo sa'aatiin koo yeroo kanadha yoo inni jedheera ta'e dirqama xalaxalii deemi kan jedhu seerri jira moo qoy maaf akkas godhata inni maaf akkas godhata kanaaf hin galle jechuudha. Nama mucitti sanaaf hin sodaadhe jechuudha. Si ajjeefti lubbuu kee baasti rakkoo asirratti fiddi abdiidhaan hin jaaladhu jetti malee ishiin na jaalatti shiira sirratti xaxxi ishiin jaartee ajjii faana walii galanii hojii hojjechaa jiru ammayyuu narratti edda kana beekteetta ta'e maaliifati mucayyoo kanaan rakkista maaliif mana kana keessa dhufte mucayyoon sun maaliif osoo beektuu osoo arganu maaliif dhufte amma gana rakkina guddaatu adeemaa jira jechuudha. Ishii waraabbatteetti viidiyoon sun maal akkan ta'e dheeraadha kukkuteenanii keessa ediitii godha jettee dubbattee turte jechuudha. Isheenis ittillee seenteetti itti seentee booddee kaameraa keeyyattisuma jirtu isaan hin beekan akka kaameraan jiru waan ta'eef maal taataniittu maal rakkattaniittu maaf walloltu jennaaniin maaliif wallollee jaamaa maali bayii qebexxeessa jechaanii ture jechuudha abdiin jechuudha. Maal akkana isa godhame bakkee biratti fudhadhuutii bayi ni kadhadhu fuudhi hiriyoonni kee fuudhaniiru ijoollee qabu maal ta'e dhugaa dubbachuudhaaf maaf intala sodaata maaf akkattiin siirii sodaata of danda'ee hin jiraatu moon dhiiseef hin bahu ishii mana kireeffattee manicha sana kiraashiyaa kaffalattu waan isa barbaachisu immoo amma immoo akka barbaadetti manicha keessa jira mitiire mana iddoo lamaa qaba jedhameera mi'a isaa fudhatee waan kan isaa ta'e sana fudhatee waan mata fudhatee maaliif hin baane yookaan immoo dhiisee maaliif hin baane biyya arabaa keessaa tokko mini bushaadha rikaasha jechuudha maa jechuudha yuutibinsaa kan ji'a tokko yuutibinsaa kaffaluudhaan mi'a isaa bitachuu hin danda'a kana dubartii faana yeroo hundumaa lagallaguu iyyuun nama jibbisiisu baay'ee nama jibbisiisa siniin jechuun jaaladha egaayii ani amma mucittiif sodaadhe ati maaliif sodaattaa magartuu maal si gootii shiirisitti godhatteetti kanaan magartuu jechaa ooltaa kanaa booddee hin argita waan ta'u yoo ati wanta lama argita jettee ni jirti jechuudha wanti lama maal akka inni ta'e illee hin dubbanne irraa jechuudha. Egaa wanta lamatu si qophaa'ee yaa abdii kanaafiyyuu itti qophaa'ee siin jenna hordoftoonni kiyyamoo egaa akkuma isin jedhe sabskiraayibii naa godhaa siin jechuun jaaladhaa gooftaa sinaa ibsu shaalota.